akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallattoota chaanaalii Aku English with Oromic har'a sagantaa keenya gosa barnoota herregaa kan torbee darbeerraa hafe qabadhee isinii dhiyaadheerra. Sagantaan keenya akka sagantaa keenya xumuraatti nu waliin tura. Sagantaa keenya torbee har'aatiin kan jalqabnu lakkoofsa raashinaali wal madaalchisuu fi tartiibessuu jedha. Lakkoofsa raashinaali tokko wal madaalchisuu fi tartiibessuu jedha. Jalqaba osoo wal madaalchisuu fi tartiibessuutti hin seenin dur wal madaalchisuu kanaan jalqabnaa jechuudha. Lakkoofsa raashinaali wal madaalchisuu fakkeenya wanta kamiyyuu guddaa fi xiqqaa inni wal madaalchisna kana caalaa santu caalaa yookiin wal qixa inni wal madaalchisna. Lakkoofsa raashinaali hoo akkami wal madaalchisna? Lakkoofsa jalqaba irratti wal madaalchisuu jechuun maal jechuudha? Lakkoofsa raashinaali wal madaalchisuu jechuun mallattoolee irra xiqqaa irra guddaa wal qixatti fayyadamuudhaan wal caalmaa yookiin wal qixa ta'uu isaanii agarsiisuudha wal madaalchisuu jechuun. Yookiin mallattoo irra xiqqaa fayyadamne irra guddaa fayyadamne. Kun maal agarsiisuu fi wal caalmaa isaanii agarsiisuu jechuudha wal madaalchisaarraa jechuudha. Akkasumas wal qixa yoo fayyadamnu maal agarsiisaa wal qixxummaa isaanii agarsiisaarraa jechuudha. Amma lakkoofsa raashinaalii karaalee si gadi jiran kanaan wal madaalchisuu dandeenya. Karaan tokkoffaan waamsisaa isaanii wal fakkeeffachuun waamamaa isaanii wal madaalchisuu jedha. Waamsisaa isaanii wal fakkeeffachuun waamamaa isaanii qofa wal madaalchisuu jechuudha. Karaa lammaffaan immoo deesimaalii jijjiiruu wal madaalchisuu jedha. Deesimaalitti jijjiiruun wal madaalchisuu lakkoofsa raashinaalii nu kenname san deesimaalitti eegi jijjiirree booda wal madaalchisnaa jechuudha. Karaan sadaffaan sarara lakkoofsaa fayyadamuun wal madaalchisuu akkuma sarara lakkoofsaa irratti lakkoofsa raashinaalii keenya mul'isuu dandeenyu san sarara lakkoofsaatiin ammallee wal madaalchisuu jechuudha. Karaan inni itti immoo lakkoofsa A arrabaa fi caarradaa kamiifiyyuu lakkoofsa A arrabaa fi caarradaa kamiifiyyuu yoo A arrabaa fi caarradaa wal qixa ta'e aadaa wal qixaa baacaa akka itti dhufu hin laallaa jechuudha. Akkasumas A arrabaa irra guddaa caarradaa kamiifiyyuu A arradaan irra guddaa baa irra caati jechuudha. Kanallee ilaallaa jechuudha. Inni biraa lakkoofsa raashinaalii lama A irra xiqqaa baa yoo ta'e lakkoofsa raashinaalii lama jira A irra xiqqaa baa yoo ta'e aan irra xiqqaa A eda uubaa irra lamaa irra xiqqaa baa akka itti dhufullee ilaallaa jechuudha. Kanaafiyyuu mallattoon tun kanaaf agarsiisti. Kanaafuu A eda uubaa irra lamaa gidduu A fi baatti akka argamu kanneen hojiidhaan agarsiisnaa jechuudha. Amma gara hojiitti yoo seennu tokkoffaa wal madaalchisuudhaaf maal jennee waamsisaa isaanii wal fakkeeffachuudhaan waamamaa isaanii waliin madaaluu jenne. Fakkeenya fudhannu fakkeenya 2 irra 3 fi 3 irra 4 fudhannu. Adeemsa qaba kun akkanumaan wal fakkeeffachuu hin dandeenyu. Fakkeenya waamsisaa isaanii 3 fi 4 kana. Miti 3 fi 4 isaanii kana wal madaalchisuudhaaf jalqaba waamamaa isa yookiin kana deebisuu wal fakkeeffachuu qabna jechuudha. Tokko godhuu qaba. Yoo tokko hin ta'in karaa biraatiin wal madaalchisna jechuudha. Garuu karaa kana itti fayyadamnu waamsisaa isaanii wal fakkeeffannaa jechuudha. Wal fakkeeffachuudhaaf hawaaxaa yookiin hiramaa walii xiqqichaa isaanii hawaaxaa yookiin hiramaa walii xiqqichaa 3 fi 4 baafanna. As keessatti waamsisaan keenya maaliif 3 fi 4 waan ta'eef jechuudha. 3 fi 4 itti baafannu hiramaan 3 fakkeenyaaf hiramaa 3 qabnaami. Hiramaan 3 isaanii 3 6 9 12 jedhaatti fufa. Baay'eedha jechuudha. Kan 4 hoo 4 8 12 jedhaatti fufa. Amma hiramaa walii isaanii yookiin kan isaan waliin qaban fakkeenya 3 yoo ilaalle as keessa hin jiru. Akkasuma 6 illee 8 illee ilaalle hin jiru. 9 illee hin jiru jechuudha. As keessa kan jiru kaminni 12. Kaasii walii gurguddaa ta'a jechuudha isaa olii ta'a. Fakkeenyaaf 12 15 ta'a asitti 16 ta'a. Isaa olii mitire kan amma xiqqaan isaanii meeqa kan isaan walii qabanii 12. Hiramaa walii xiqqichaa yookiin hawaaxaa kennuun sun immoo meeqa ta'a? 12 ta'a. Amma waamsisaa keenya gara mid deebisuu deemaarra jechuudha. 12tti deebisuu deemaarra jechuudha. Waamsisaa tokko godhachuu deemaarra egaa ta'e 12 deebisuu deemaarra jechuudha. Karaa kamiinoo 12 kanatti deeffachuu dandeenya. Karaa kamiin 12 kanatti deeffachuu dandeenya. Hawaaxaan isaanii 12 heega inni 12 kanatti akkamitti deeffachuu dandeenyaadha. Karaa itti deeffachuu dandeenyu 2 irra 3 lakkoofsa kana meeqaa yoo baay'isne 12 nu kennuu danda'a. Lakkoofsa 3 waamsisaa isaa kana meeqaa yoo baay'isne 12 nu kennuu danda'a. Yoo tokko fakkeenya 2 yoo baay'isne ka jalaallee ka gubbaallee lamumaan baay'isuun dirqama jechuudha wal fakkaataadhaan baay'isna. Fakkeenya lakkoofsi 3 kana 12 nu godhuu danda'a 4. 3 baay'isuu 4 12 waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu gubbaallee 4 baay'isuun dirqama jechuudha. 4 waamamaa isaallee 4 irra 4tti wal baay'isna jechuudha. Wayita baay'isnu 2 baay'isuu 4 8 yoo ta'u 3 baay'isuu 4 immoo meeqa ta'a? 12.
waamsa tokko wal fakkeeffannee jechuudha. Kan itti aanu meeqaan nu hafaa sadii irra afuriitu nu hafaa jechuudha. Sadii irra afurii kanallee gara 12tti deeffachuuf fakkeenyaaf waamsa isaanii 12 deeffachuuf meeqaan baay'isuu qabnaadha. Lakkoofsi afuriin baay'atee 12 nu kennuu danda'u sadii. Kanaafiyyuu gubbaa isaallee meeqaan baay'isuu qabnaa sadiin jechuudha. Sadii irra sadii jennaan sadii irra sadii. Sadii baay'isu sadii meeqa sagal. Sagal irra 12 ta'ee jechuudha. As biratti 8 irra 12 kun lama irra sadii bakka lama irra sadii goonee fudhannaa jechuudha. Lama irra sadii. Sadii irra afurii kan immoo sagal irra 12tiin bakka fudhachuu dandeenya jechuudha. Kan amma kanniin waamamaan waamsaan isaanii wal nu fakkaatee waamsaan isaanii wal nu fakkaatee jira waan ta'eef waamamaa isaanii qofa waliin baay'isnaa jechuudha. Waliin madaalchisnaa jechuudha. Waamamaa isaanii qofa waliin madaalchisna. 8 kan jalqaba irra 8 fudhannaa sagal qabna. 12 wal tokko jechuudha wal fakkaataadha. Kanaafiyyuu waamsa ka gubbaa qofa wal madaalchisnaa akka jedhanitti 8 sagalii eegatee 8 irra xiqqaa sagalii ta'a. Maaliif yeroo kamiyyuu 8 irra xiqqaa sagalii waan ta'eef jechuudha. 8 irra xiqqaa sagalii ta'a. Kanaafuu 8 irra 12 irra xiqqaa sagal irra 12 yoo jenne akkasumas 2 irra 3 irra xiqqaa 3 irra 4ti. Karaa kanaan wal madaalchisuu dandeenya jechuudha. Fakkeenya lakkoofsa kamiyyuu fudhannee wal madaalchisuu hawaaxaa isaanii egaa baasnee booda hawaaxaa isaanii ka argan hirama walii isaanii xiqqicha sana egaa arganne booda waamama waamsa wal fakkaataa deeffannee waamama gubbaa qofa waliin madaalchisnaa jechuudha. Fakkeenyi isaallee kanaa jechuudha. Karaa lammaffaa ilaalu. Karaan kun karaa tokkoffaadha. Karaa tokkoffaa fi salphaadha. Fakkeenya lammaffaa ilaalluuti. Maal jedha lammaffaan? Deesimaalitti jijjiiruun waliin madaalchisuu. Deesimaalitti jijjiiruun wal madaalchisuu. Fakkeenya 4 irra 5 fi 3 irra 2 fudhannuuti. 4 5 fi 3 irra 2 fudhannuuti. 4 5 irra jalqaba irratti. Maaliif deesimaali jijjiirraa ramtire deesimaali jijjiiruuf 4 5 4 5 karaa gabaabaa akkan hiruun dandeenya jechuudha. 5 4 5 hinga waan ta'e 4 5 hinga waan ta'eef tokko tuqaa goonaa jechuudha. Tokko baay'isuu dhiifama 4 5 hinga waan ta'eef duwwaa goonaa jechuudha. Duwwaa wanni goonuuf waan hin geenyeef jechuudha. As biratti ka keessaa hiruufillee 40 goon zeeroo dabalaa jechuudha. 45 meeqa ta'a? 8 ta'a jechuudha. 8 5 40. Kanaafiyyuu 4 5 kenne meeqa nu ta'e jechuudha? 0.8 nu ta'e jechuudha. Amma kanaafi kan wajjin madaalchisuu karaa lammaffaa maal jenna deesimaali jennee sanii deebi'arraa jechuudha. 3 2 hirruuti. 3 2 3 2 hin gaha waan ta'eef tokko fudhannaa jechuudha. Tokko baay'isuu 2 tokko ta'a jechuudha. Tuqaa maaliif tokko 2 hin gahu waan ta'eef 10 goonee 5 baay'isuu 2 meeqa? 10. Kanaafiyyuu 3 2 kenne meeqa jechuudha deesimaaliidhaan tokko tuqaa 5 jechuudha jechuudha. Amma kan wal madaalchisnu tokko tuqaa 5 fi duwwaa tuqaa 8 jechuudha. Tokko tuqaa 5 fi duwwaa tuqaa 8. Tokko 5 fi duwwaa tuqaa 8 kan wal madaalchisnu tokko 5 fi duwwaa tuqaa 8 kan wal madaalchisnu mana kurnaffaa jalqaba kan lakkoofsa tuqaan dura as jiru kana ilaaluu dandeenya. Yookiin mana kurnaffaa isaallee ilaaluu dandeenya gabaabumatti. Fakkeenyaaf as bira meeqa jira? Lakkoofsa mana kurnaffaa isaa ilaalu 8 miti? 8. Kun ammoo 5 mitire 5tu caala moo 8tu caala? 8tu caala. Asiinillee ilaaluu dandeenya. Garuu jalqaba asii yookaan 0 fi 1 jira mitire? 0 irra xiqqaa maaliiti? Tokkooti. 0 xiqqaa tokkooti. Kanaafiyyuu osoo fagoo iyyuu hin deemin 0.8 irra xiqqaa tokko tuqaa 5 jechuu hin dandeenya jechuudha. Gabaabsinee itti deesimaa firaakshiniidhaan bifa raashinaalitii itti kennu 4 irra 5 irra xiqqaa 3 irra 2ti. Karaa deesimaalitii karaa karaan illee argachuu hin dandeenya jechuudha. Ammas 3 irra 2 kana karaa biraatiin walqixa godhuu hin dandeenya. Walqixa godhuu hin dandeenya jechuudha. Kanaan walqixa godhuu hin dandeenya. Walqixa jechuun deesima firaakshinii biraatti fidannee jechuudha. Raashinaali biraa. 3 2 kun tokko tuqaa 5 ta'a miti? Tokko tuqaa 5 ta'a. 3 irra 2 fakkeenya isa fakkaatuun 2 irra 2 baay'isuu 2 kan isa fakkaatuun baay'isnee jechuudha fakkeenyaaf. Karaa reessa deebisnee jechuudha. Karaa reessa deebisnee jechuun dandeenya jechuudha. Meeqa ta'a kun amma? 6 irra 4. Wayita 3 irra 2 walqixa
jaarraa afurillee jechuudha akkasitti dandeenya jechuudha kanaan. Karaa awwaalaa ta'ee deemnee karaa awwaalaa maal jennee waamsisaa isaanii wal fakkeeffannee wal madaalchisuu jechuudha. Karaa lammaffaan deesimaal deebisuu hedduu kan yoo ta'e karaa sadaffaan hoo maal jedhaa sarara lakkoofsa fayyadamuun wal madaalchisuu. Sarara lakkoofsa fayyadamuun wal madaalchisuu. Sarara lakkoofsa bitaarraa lakkoofsi kamiyyuu lakkoofsi raashinaali bitaarraa gara mirgaa itti deemu dabalaa deema. Bitaarraa gara mirgaatti dabalaa deemaa jechuudha. Bitaarraa gara mirgaatti dabalaan sarara lakkoofsaa keenya irratti negeetiiva 2 fi 4 wal madaalchisuu ta'e fakkeenyaaf negeetiiva 2 fi 4 wal madaalchisuu ta'e sarara lakkoofsi kun lakkoofsa raashinaaliiti. Akkuma jenne lakkoofsa raashinaal jechuun lakkoofsa bifa a irra baatiin barraa'u ta'ee a fi baan miseensa lakkoofsa intijarii fi baan 0 irraa adda ka ta'ee jenne. Kanaafiyyuu negeetiiva 2 fi 4 illee waliin madaalchisuu dandeenya jechuudha raashinaalii waan ta'aniif. Handhuura 0 qabna. 1 2 3 4 negeetiiva 1 negeetiiva 2 negeetiiva 3 negeetiiva 4 jennee jechuudha. Tufuu danda'a. Fakkeenyaaf negeetiiva 2 fi 4 wal madaalchisuuf negeetiivni 2 eessatti argamti? As biratti argamti. 4 ammoo as biratti argamti. Akkuma jalqaba jenne maal jenne lakkoofsi sarara lakkoofsaarratti lakkoofsi sarara lakkoofsaa bitaarraa gara mirgaatti dabalaa deema. Fakkeenya as bitaa kanarraa haga achi deemutti maal ta'aa deema? Dabalaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf negeetiivni 2 as jira 4 as jira. Kamtu xiqqaadha jenne fakkeenyaaf kun akkana deemaa jira jechuudha. As dhufaara miti ree? Kanaafiyyuu negeetiivni 2 irra xiqqaa 4ti. Gara maalitti argama? 4 maalitti argama? Gara mirgaatti argama. Kanaafiyyuu irra guddaa ta'a jechuudha. Negeetiivni 2 immoo gara bitaa 4tti argama jechuudha. Akkasumas asirraa negeetiiva 1 fi 2 illee wal madaalchisuu dandeenya jechuudha. Negeetiiva 1 fi 2 wal madaalchisnu negeetiivni 1 bitaa 2tti argama yookiin gara bitaatti argama. Kanaafiyyuu irra xiqqaa ta'a jechuudha. Negeetiiva 1 irra xiqqaa 2 jechuu ni dandeenya. Akkasumas negeetiiva 3 fi negeetiiva 2 wal madaalchisuu dandeenya. Negeetiiva 3 fi negeetiiva 2 wal madaalchisnu negeetiivni 3 gara bitaa negeetiiva 2tti argama. Kanaafiyyuu negeetiivni 3 irra xiqqaa negeetiiva 2ti jennaan jechuudha. Negeetiivni 2 hin caala waan ta'eef. Kana fakkeenya yookiin karaa itti aanu karaa kanneen armaan gadii kana. Karaa itti aanu a lakkoofsa raashinaalii a irra baa fi c irra daa kamiifuu jedhe. A irra baa fi c irra daa aadaa walqixa baacaadha. Lakkoofsa a irra baa walqixa c irra daa ka jedhu kamiifiyyuu aadaan walqixa baacaati. Yoo jenne akkamitti dhufaadha? Aan qaxxaamura baay'isuudhaan tokkoffaarratti kan argannu. Kana fiduu dandeenye qaxxaamura baay'isuudhaan. Kanallee a fi aan daa waliin baay'ataa baan immoo c waliin baay'ataa jechuudha. Bifa lakkoofsaatti yoo ilaalle 1 irra 2 fi 2 irraa 4 haa laalluuti. 1 irra 2 fi 2 irraa 4 haa laalluuti. Qaxxaamura baay'isnee eega ta'eeti gidduu kana walqixa fayyadamnee qaxxaamura baay'isnee eega taate tokko meeqa waliin baay'ataa? 4 waliin tokko baay'isu 4 walqixa 2 meeqa waliin baay'ataa? 2 waliin baay'ata 2 baay'isu 2. Kanaafiyyuu 4 ta'a kunis walqixa 4. Seera jenne kana nu guute lakkoofsa a irra baa fi c irra daa kamiifiyyuu aadaa walqixa baa caatii ka jedhu kana seera kana nu dhugoomsee jechuudha. Seera kana nu dhugoomsee jechuudha. Inni biraa lakkoofsa asumatti egaa walqixa ta'uu isaa laallee booda wal caalmaa irratti akkam ta'aadha. Wal caalmaa irratti akkam ta'aadha. A irra baa c irra daa raashinaalii lakkoofsi raashinaalii kenna. Irra guddaa yoo ta'e a irra baa qaxxaamura baay'isa. Kanas akkam goona? Kanas qaxxaamura baay'isnaa jechuudha. Qaxxaamura baay'isnee argannu waan ta'eef aadaan irra guddaa maalii ta'a? Baacaa ta'a. Aadaan irra guddaa baacaa ta'a jechuudha. 4 irra 5 fi 3 irra 4 haa laallu. 3 irra 5 haa laalluti. 4 irra 5 fi 3 irra 5 haa laalluti. Irra guddaa akka itti dhufuu danda'u jechuudha. 4 qaxxaamura baay'isnee waan ta'eef mallattoo irra guddaa kana galchuuf jechuudha. Seera kana dhugoomsuuf 4 baay'isuu 5 jennaan 4 baay'isuu 5 mallattoo isaa haga ammaa hin beekne waan ta'eef irra darbuu hin dandeenya jechuudha. Kanallee qaxxaamura baay'isnu 5 baay'isuu 3 4 baay'isuu 5 meeqa ta'a? 20 5 baay'isuu 3 15
Kanaafuu digdamni irra guddaa meeqaati? 15ti. Seera kanas nu dhugoomsee jechuudha. Seera kanas nu dhugoomsee jechuudha. Seerri isa dhumaa karaatti wal malaachisuu dandeenyu keessaa lakkoofsa raashinaalii lama A irra xiqqaa lakkoofsa raashinaalii lama A irra xiqqaa yoo ta'e. Aan irra xiqqaa maaliif meeqaati? Baa yoo ta'e. A irra xiqqaa yoo ta'e aan irra xiqqaa A edaa sabaa irra lamaa irra xiqqaa baatii jedha. Irra xiqqaa baatii jedha. Fakkeenyaaf A lama haa fudhannuuti. Baa immoo 3 haa fudhannuuti. A fi baa kenna lamaa fi 3 fudhannee bakka A meeqa galfanna? 2 galfanna. 2 irra xiqqaa A edaa sabaa jechuun 2 edaasa 3ti. Gatii keenyatti galfannaa jechuudha. Irra 2 irra xiqqaa meeqaati? 3ti. 2 irra xiqqaa 2 eda'u 3 5 waan ta'eef 5 irra 2 ta'a. Irra xiqqaa 3ti. Akkana jechuudha barbaada. 2 irra xiqqaa 5 irra 2 yoo ta'u 5 irra 2 immoo irra xiqqaa meeqaati? 3 jechuu barbaadeeti. Kanaafuu jedha asirratti wayita deebiru kanaafuu A eda'uu baa kun gidduu maaliif argama? A fi baatti argama. 5 irra 2 kun 2 fi 3 gidduutti argama jechuu barbaadeeti. 3 fi 2 fi 5 irra 2 kun 2 fi 3 gidduutti argama jechuu barbaadeeti jechuudha. Inni dhuma lakkoofsa raashinaalii gidduutti akkamitti wal malaalchisuu dandeenyaadha. Lakkoofsa raashinaalii lama gidduu kan jiran akkamitti wal malaalchisuu dandeenya. Fakkeenyaaf lakkoofsa tokkoo fi lama gidduu kan jiran. Lakkoofsa tokkoo fi lama gidduu raashinaalii lakkoofsa tokkoo fi lama gidduu jiran wal malaalchisuu akkamitti dandeenyaadha. Kanneen seera qaban yookiin isteeppii qaban jechuudha. Tokko edaasa lama. Raashinaalii kana tokkoo fi lama gidduu baay'ee jira. Fakkeenyaaf 3 qofa ilaaluu hin dandeenyu. 3 keessaa fudhannee jechuudha. Tokkoo fi lama gidduu baay'ee jira. Tokko eda'uu 2 irra 2 jennaan seera jalqabaa. Tokko edaasa 2 3 irra 2. Raashinaalii tokko arganneerra jechuudha. Raashinaalii tokkoo fi lama gidduutti argame. Tokko irra xiqqaa 3 irra 2 irra xiqqaa meeqa jennaani? 2 jechuun hin dandeenya jechuudha. Raashinaalii meeqa tokko kam arganne? Isteeppii walaatiin tokko arganne jechuudha. Isteeppii lammataatiin immoo raashinaalii biraa argachuu dandeenya. Tokko edaasa 3 irra 2 ka jalqaba argannee fi tokkotti edaanaa jechuudha. Irra 2. Wayita goonu hawaasaa isaanii akka reef jedhan wal fakkeeffannee 2 jechuudha. Gabaabatti 2 fudhachuu dandeenya. Hawaasaan tokkoo fi 2 waan ta'eef jechuudha. Hawaasaan tokkoo fi 2 waan ta'eef. 2 hiruu tokko as jala tokko jira waan ta'eef 2 hiruu tokko 2 baay'is tokko immoo 2. 2 hiruu 2 tokko edaasa 3 ta'a jechuudha. Tokko baay'is 3 ta'a. Kanaafuu 5 irra 2. 5 irra 2 illee jalaan qabna. Lamaan tunillee dagatamuu hin qabdu jechuudha. 2 illee jalaan qabna. Kun seera jalqabaa lamaan jalqaba irra galchuusa waan ta'eef 2 yeroo maraan dhufte jechuudha. Kanaafiyyuu lamaa tana hoo akkamitti ol finnaadha? Gaafiin lamaa tana hoo akkamitti ol finnaa? 2 jechuun jalaa tokko qabdi isiillee 2 faallaan isii yookiin fuggisoon isii seera baay'isuu keessatti fuggisoon isii tokko irra 2 heega ta'eeti. Fuggisoon 2 meeqa? Tokko 2. Kanaafuu tokko irra 2tiin baay'isnaa jechuudha. 5 baay'isu tokko 5 irra 4 ta'a. 5 irra 4 ta'a jechuudha. Kanaafuu tokko irra xiqqaa 5 irra 4 irra xiqqaa 3 irra 2 irra xiqqaa 2 jennee jechuudha. Firaakshini raashinaalii meeqa arganne jechuudha? 2 arganne. Tokkoffaan 3 irra 2 keettanaa fi lammaffaan immoo 5 irra 4 keettan arganne jechuudha. Isa dhumaa raashinaalii 3 barbaadu gaafatamne 3 kana kan argannu karaa inni biraa 2 kana kan wal arganne eda'u jechuudha. 3 irra 2tiin eda'u jechuudha. 3 irra 2tiin wayita edaanu irra 2 guutuun 2 tun yeroo maraan dhaabbattu jechuudha. Kan walaatiin deemna waan ta'eef. 2 edaa 3 irra 2 irra 2. 2 isa dhufte. 2 guutuun kan jalqabu walii. Irra 2 jechuun dirqama yeroo marayyuu. Lakkoofsa raashinaalii 2 gidduu jiru barbaadaa irra waan ta'eef irra 2 godhuun dirqama jechuudha. Kanaafiyyuu irra 2 heegeenneeni hawaasaan 2 fi tokko meeqa? 2. Kanaafiyyuu irra tokko 2 baay'isu tokko meeqa? 2 hiruu tokko meeqa? 2 baay'isu tokko immoo 2 baay'isu 2 4. 2 baay'isu 2 4. 2 hiruu 2 meeqa? Tokko baay'isu 3 irra 2 hin jirte jechuudha ammallee isin himtu qabne. 4 irraa 3 meeqa? 7 irra 2. 7 irra 2 eegenneeni irra 2 yeroo baraatti akka jalaa qabdu waan ta'eef fuggisoon isii tokko 2tiin tokko irra 2. 7 baay'isu tokko meeqa? 7 irra 2 baay'isu 2 meeqa?
afur. Kanaafuu torba irra afurii jechuudha. Lakkoofsa raashinaali tokkoo fi lama gidduu jiru meeqa arganne jechuudha? Sadii. Tokkoffaa sadii lama arganne, lammaffaa shan irraa afur arganne, sadaffaa torba irra afurii arganne jirra jechuudha. Amma kan akkamii kaa'uu dandeenyaadha? Ka jalqabaa tokko irra xiqqaa, shan irraa afur irra xiqqaa, sadii irra lama irra xiqqaa lamaa jenneen. Ka amma arganne immoo torba irraa afurii eega ta'eeti tokko irra xiqqaa, shan irra afurii irra xiqqaa, sadii irra lama irra xiqqaa, torba irra afurii irra xiqqaa meeqaati? Lama jennee guutuu isaa akka gabaabsuu dandeenya jechuudha. Hayyee kabajamtootaa fi daawwattoota keenya sagantaan har'a isin qabadhee dhiyaate kana fakkaata. Hanga xumura qophii keenyaatti walitti turuu keessaniif galatoomaa isin jecha gaafii yoo qabaattan koomentii irra na barreessaa. Wanti sirraa jiraatellee akkasumas koomentii irra na barreessaa nagaan naaf ta'a.